Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan isiniin jechaa rootiyyeen egaa ciniinsuun qabee hospitaala seenteetoo jirti jechuudha. Sarrattis Beenii fi Faranjoonii nuuf daawwaltee haadha ishiitu wajjiniidhaanii jira. Halkan keessa sa'aatii 6 jedhan jechuudha. Kaleessadha jechuudha kan ishiin seentee fakkaata jechuudha. Har'a gadi nu lakkisan egaa viidiyoo hoodha. Yeroo kanatti immoo abooni kaachaa dhufee eessa jirti mirri ishiin yoo jedhu cinneeqe debbeeqe cinneeqqeedhe kaayin cannaqe isinii jechuun jaallattan ta'a. Namni si bachaa jira dhiifame garuu hordoftoota hin cannaqame jechuudha. Nan seena jedhee seenuun hin danda'amu jedhanii gaayii. Wanti inni gochaa ture egaa beekamaadha. Sana hunduma keessatti waynee maatii roottaa dhugaan baay'een isaanii ajaa'ibsiifadha jechuudha. Haadha achi keessa jira garuu otooma tokko hin fakkaatinitti mul'ata jechuudha. Boodarraa seeni kottutti jedhanii seensisanii jechuudha. Jirutti jedhanii qabeetoo gadi baasee jechuudha. Egaa guyyaa cinqiidhama gochuun hin danda'amu. Qabee jechuudha. Dugda koo jechaa jirti asiif achi deemii dhufni. Ispoortii hojjedhu fa'ii gadi jedhii ol jedhii dafee siifaa bahuu jechaanii turan jechuudha. Mucaan namti kun maaluma fakkaatti nu rakkiseedha bira maaluma fakkaatti nu dhiphisee sababni nuti waan tumni inni barbaade maalidha dafee yoo bayoo jechaa ture jechuudha. Ani kan hin jedhu deessuutu mooqii dhugaa jennaan cirraashumayyuu mooqii dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Naati immoo hojjetanii fudhatanii deeman fakkaata jalqaba dhukkubuu jalqabee fakkaata qeetti. Egaa mooqa qabatanii dhaqanii too jiru yookiin immoo sa'aatii sana gamaatti fidadha kan keessa hoo sa'aatii 6dha. Haa ta'uyyuu malee kennanii fi maal dhuddaa birindaana dhufu jennaan lakki ol jechaa jira dheeni. Egaa sana booda mooqiin kennamee fi harkaa fuudhee gaafa qammasu dhugiidhaan kaayee jechuudha. Mooqii talbaa faana jechuudha. Daakuu talbaa tumanii mooqitti yeroo namu aniyyuu nan beeka baay'ee mi'aa. Achi harkaa fuudhee unachuu jalqabee sii fiduudhaaniini egaa jedhee ammaati manaan hin dhudhu isatu dhugaa jira jechuudha. Wajjiniin ulmaa cimna'een jechuudha. Atis da'uudhumatti jirta da'uu geessettadhe nabeel jechuudha. Borciisaa tuttuqaa ture. Nasa kana dhagaa'ee omaan beeku dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Inji malee akkasin godhatamu akkasin ta'u jechuudha. Akka daa'ima godhatu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Sandashte jedhanii jechuudha. Nama ajaa'ibame waaqa kunoo nama jechuun bakka akkatti nannaasaa wal barbaadanii wal dheebotanii waaqa baay'ee namatti wanni ta'a jechuudha. Wal barbaadu garuu egaa diina gidduu isaanii jiru namadha malee. Akkasumallee gaafa namni simbira jiruu fi gaafa namni simbira hin jirre sin tokko miti baay'eedha wal barbaaddu wal dheebottu jedhanii mee dubbatameera dhugaadha. Akkatti isaan wajjiniin qalladanii ittiin kenneen armeetti maal hojii dhugaa isaaf dhugaatiin hin malu yoo ta'u baata sinseerii afa'ii jechaanii turte jechuudha. Isa kanadha inni jalqabaa immoo nagaadhaan saayee kuruttiyyee mucaa nagaa kan biyyaaf ta'u kan sin qabbaneessu kan sin gorsu kan gaa'ila keessan deebisee shijaaru kan mana keessan nagaadhaan guutuu godhu waan hundumaan kan badhaadhe sinidhaaf haa kennu biyyaaf kan ta'u abbaa dhalootaa kan ta'u siniif haa kennu siniin jechuun jaaladha. Akka abbaa isaatii rabbaashaa akka abbaa isaatii maaliin ta'ini gaabban isaas waan rakkateetudha. Kanaaf immoo furmaanni gaafa tokko hin dhufa. Garuu baay'ee namatti tolu baay'ee nama gammachiisu. Isa kanadha. Inseeniin rakkoon akka hin uumamne abeeliin iyyuu jechaa ture biiniin garuu as keessatti rakkoon tokko iyyuu hin uumamu. Isaan mee akka Abiraamee ruutaa faana ta'uudha kan barbaadanii
akka inni shifaana ta'u kallattii kamiiniyyuu amalee akka isaan irraa fagaatanii bitan jechuudha. Na jaartiin egaa isaan faana dhugaa dubbachuudhaaf dhaabatanii kolfaa turan jechuudha. Isa kanadha. Dubartoota yookiin immoo obbolootatti inni natti fakkaatee na'u jedhaniiti kaayi jaartii matu fuudhee dhaqee jechuudha. Biiniyaan fa'ii faana naannuma tokko jechuudha walitti dhiyaatu jechuudha. Egaa boonis immoo anaadha manaa ana abbaa manaa shiitiidhaaf osoo bilbiliin akkamittiidhaan dhufte maal jechuudha akkamitti isinii bilbilte jechaa ture kaayii ana manaaf hin bilbille maaliifidha ana abbaa manaa kee miti abbaa mucaa keetii miti ana nan barbaachisuudha maal jechuu barbaade ati waan hundumayyuu anuma bichaamaa jettaa kan kooti bichaamaa jettaa silaa jettee jechuudha. Akkasumallee kiniini yookiin immoo marfee ciniinsuu maaliif waraanne jedhaniin jechuudha gaa'ii dafanii marfee hin kennanii ofii keetii asii fachi deemtaa bakka humnaa ol yoo ta'e kennu malee atatta'umaan namni nuti ciniinsuun jalqabeedhaaf hin kennan jechuudha marfee jechuudha. Asii fachi deemeedhu waan baay'ee nama gorsu jechuudha isaanii. Isa kanadha nagaayii nu biraan ga'uun keessanii fi kaameraa keessan qabatanii dhaquu keessaniif guddaa galatooma. Nuti akkuma yeroo gadda shiitii yeroo waan baay'ee ta'aa turte argaa turre yeroo gammachuu shiitis argaa arguu barbaanna. Yoo waaqayyo jedhe edna deessuu yeroo ciniinsuuti malee cinqiinii edda deessee booddee immoo waan taateyyuu hin dagatti hin irraanfatti. Isa kanadhaayi dhugi aboo dhugi inni boorcii baafta silaa otoo iddoo tokko taatanii sibiratti mana keessatti otoo ta'ee batalaayi qallaalee boorciin baaftu turteeyyuu. Ammas immoo egaa namni si dhoowwu hin jiru siif eeyyamaniiru akka hidhattu haala hundumaaniyyuu bukkeeshee akka taatudha. Isa kanadha isaan kun immoo maal binnaa maal goonaa mattaa qafaa jechaa jiru jechuudha. Isaan otoo waan qabatiin hin dhaqanii waa fudhataniituma dhaqu waan ta'eef rakkoo hin qabaatu. Sana booda immoo isa biraa fuudhanii wal galchaniitoo jiru jechuudha. Gaa ilaaluudhaaf doktoroonni sa'aatii wayii asii fachi akka ishiin deemtudha kan barbaadanii. Sana booda immoo in ilaalu jechuudha. Fudhatanii cinniqi jechaa ture abbaa daa'imaa ta'uutti jirta. Jabaadhu jajjabaadhu jabaa keenya xankaarraa keenya wakabaa keenya akkasillee jenna garoon itti dabalanna. Isa kanadha abeel kun dhugaa dubbachuudhaaf walumaaf gadi kaa'ata jechuudha. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf kan hin jedhan namni waan hin taane hojjetu in huqqata. Abeel maa huqqate? Abeel maa huqqate hin jedhaman. Aboon boorcii baase mijoo dhugaan siin hin jedhamee darbee lafaana ta'eeme gaafa baase hanqu innaa haroottiyyee nagaadhaan si haayiku si haa gammachiisu dhugaa si haa gammachiisu geefti keenya si faanaa ta'u rabbii dafee williqqaa akkuma jedhan biraan kisirratti hojjechuun hin hafe halkan akka carraa ta'e cinqiin kan dhufenna. Isa kana kan jechuun jaalladha warra ruutta jaalattanii subscribe naa godha nagaan si haayiku jedhaanii sinin jechuun jaalladha. I miss you waan iyyuu sinan jaalladha. Sinis nagaan sin galchee qimamiiwwan wabii lubboota sin akka wabii lubbootadha. Shaamarra biyya arabaa jechuun wabii lubbooti kennituu lubbuu. Kanaaf iyyuu nagaan sin galchee gaa'ila gaarii jireenya gaarii dhala gaarii siniif haa kennu sinin